انت اليوم كان سعيدون سجال برانكي قد هرتم من دي من يالا جرتي كان سأني فيديو قا سني نام إلى جولة كينيا كيس أبو جولة كينيا منا كو عربة جرتن منا قول عربة كيس جرتن هون مرقتني في سيبتنا akkasuma immoo wannuma miidiyaa kana argita hunda yoo dhugeetanii fudhatina tarii ijoolleen kun walii galanii piraankiin godhu jiranii I think piraank jee yaadamanii wanni kun dhugaa jee yaadu sababni isaa jalqaba irratti innumaanuu osoo jaartii qabu akkas kallattii nama singii takkaadhaan dubartii takkaadhaa fi jaalala miidiyaa irratti dhiyeessuun dogongora. Erga dogongora ta'e ammoo viidiyoo san gadhiisuun dogongora osoo dhugaa ta'e jechuudha. Osoo dhugaa ta'e wanni osoo dhugaa ta'u ta'e Sa'idoon gadi dhiyeessu. Sa'idoon nama hayyuudha ijoollee Oromoon keessaa qabdu yuutuubaroota keessaa ijoodha. Nama akka inni geessifadhullee namni yeroo baay'ee irraa dubbatullee nama gargaaru jedhaniiti. Kanaaf ijoollee keenya isaan walii galanii piraankiin godhu jiranii isin maalumaa kana isin dhiphisame. Warri tokko jechuudha fiidiyaatis irraa muratee tiksookii geesse jechuudha irraa taa'ee dubbataa barbe abukaatoo ta'eeti. Isaan piraankiin godhu jiranii isin maaliif dhiphattuudha? Andaruu akka kiyyatti harka dhibba keessa dhibba shakii takka malee piraankii jedhee yaada malee dhuga jedhee hin yaadu. Sababni isaa intalummaan jaalalli dhiifamiin kunuyyuu hanga feetu osoo jaalatte jechuudha. Hanga feetu osoo jaalatte akkanumatti lafumaa kan heerumu takkatti natti heerumu jedhin toliin jettiin jee yaadu maalidhaaf namni gama lamaanii yoo hariiroon jiraate takka hariiroon jaalala yoo jiraate kara bultiitti seenan yaada ammoo akka bultii qabullee ni beekti isheen akka bultii qabullee hin beekti tokko ammoo jechuudha way dubartii bara kanaa way dubartii akkasii bakkuma argitetti tole jetti bakkuma argitetti yoo waay jaalala gaafatanii nama duufa galtii dhalaan biyya keessa dhalaa Itoophiyaa akkana jirti maal jedhanii irraa dubbata haara bismillah akkanan ta'e nama uummata keenya obboleeyyan qabdanii isinillee takka obboleeyyan lafa ol guddataa jirtu qabdanii takka ammoo tan guddattee qabdanii odeessinaa kan nu argitan. Sababni isaa way osuma dhugaa yoo ta'e jenna osuma jechuun isaan viidiyoo isaan dalagan kun dhugaa akka ta'u ta'ee qaballee ta'e isaan garuu anaafsi ammoo abukaatoo ta'uun hin barbaachisu abukaatee ta'uun hin barbaachisu osoo nama dhiisanii irra bareeda wayii nama jaabii jechuun ijoollee warra soddaadha viidiyoo tan irraa muratanii jechuudha dhugaa rabbi viidiyoo tan irraa muratanii takka suuraa kanatti fayyadamanii dibbiin jedhanii irraa haasan sa'aatii 24 jechuudha maaltu isaan galche kan godhes keenya kan iyyises keenya kan kabalaa famillee keenya kan kabalaa isillee keenya wanni uummata san galche natti fakkaatu. Tarii Sa'iidoo kana duraan warra isaanii saansaa inni duraa maaliifan dalagaa ture tarii mucaan kun keenya jedhanii irraa dubbatan ta'uu danda'a Allahu aalami ta'ullee garuu ijoolleen keenya ijoollee Oromoodha. Wanuma argita hundaa ugayeetin keessa foon social media irra deemu kuni wallahi percentiin guddaa soba. Percentiin guddaani soboonuma argani dhiphatuun wanuma argani murteessanii kun amma Sa'iidoo arrabsa way dhiira Oromoo wargaasii jedha kun ammoo as godhe way dhalaa Oromoo bakkuma argite tole jetti karama deemtu hundi jedha. Way yaa rabbi numa rarraane numa rakkanne wallahi rakkanne akkuma fooni maali jeni fooni ottee buute moo lafi ottee buute dhassan. Kun Sa'iidoo dhaabbarmata osoo jaartii qabu jedha madoo jaartii qabu fuudhu haraamamoo anaafsitu osoo jaarsa qabnu heerumuu haraama malee isaaniif haraama miti rakkoon qabu waa fuudhu maal rakkoo qaba intala Oromootii yuusanooyyuu maal rakkoo qaba dhugaa rabbi intala Oromootii ma fuudhillee intala Islaamaati ammoo kaballaasu akkam laata Sa'iidoo dhugaa rabbi dhalatti kabalaafamteen beetu na fakkaatan dhugaa bakkuma kaballaa saniin musansala hindiidha musansala turkiinatti fakkaate akkam dhugaa rabbi. Bakka kaballaa sanii jechuudha diraamaa hindii ilaalaa jira diraamaa turkii ilaalaa jira addaa wallaalee barbe kawwa ayyootatti jabeessitee faa dhugaa rabbiitti jajjabeessitee mimicciirtee baasee barawuu ture garuu viidiyoon keessaan kun yoo dhugaa ta'e dhuguma wanni isin daladdanii gadhiiste yoo dhugaa ta'e keessaafuu isii ati daladdee dogongoraadha isheen illee dhugaa seetii fudhattee dogongora ta'uu danda'a. Kairra lammada kana yoo dhuguma kadawaa summii fudhattee mana yaalaa jiraatu ta'e kun murtii seeraan gaafatamu osoo ana abbaa langaa ta'e seeraa si gaafadha Sa'iidoo rabbi hoyyuu sittuma heerumsiisa murtii asitti heerumsiisu maalidha murtii asitti si murteessu maal ture mucama kana sitti heerumsiisa malee osoo abbaa langaa ta'e yoo dhugaa ta'e jechuudha abbaa langaa osoo na go'anii
sima amma akkas godhe kana fuusiisiise dirqama jechuudha yookiin ammoo hidhamta sinjira akkasi kanaaf sayyidoo keenyaatis galatoomii garuu doon warra kana akka irra hin deebine intalli keenya illee haa fayyistu jenna.